kabajamtootaaf daawwattoonni keenya akkam jirtan isiniin jechaa kun haala kanaan uffata aadaa Harargee uffatanii isaan shamarree fi qeerroof qarree wal bira dhaabbataa jiranii akkuma argitaa jirtan hedduu irraa bareedaa hedduu miidhagaa uffanni kun hedduu miidhagaa isin akkuma argaa jirtan kana Roza Tiw jedhamti inni immoo Abrisho abbaa uffata aadaa gosa gosa nuti hin beeknu isa beekaa takka takkaan isin himuu danda'a inni kun haala kana irraa miidhagee uffatee irraa babbareedee walirraa babbareedanii jiranii gaaka kabajamtootaaf daawwattoonni keenya warroonni uffata kana barbaadan lakkoofsa isaanii Rozaleen isin keetti Roza jin dubbachuu dandeettanii uffata aadaa haala kana miidhagee kanaafin kan birallee uffata aadaa Harar kan matarraa jiru kuni haala kana miidhageetini babbareedee jira warri barbaadan maluma salphaadhaan heloo jechuudhaan YouTube jalatti yaada keessaniif kan qabdan isin lakkoofsi ofii isinii keetti isin mootiyyuu lakkoofsa isiif achi jala fudhachuudhaan heloo eecha jirtan kan biyya Ameerikaa kan Dubai kan Ameerikaa kan Canada kan UK kan immoo USA jirtan hundi keessanus UK Saudi Arabia እንደዚህ አከስማቲ ኩዌት ካታር jirtanille Bahrain illee wal jirtanille Oman wal jirtanille warroonni biyya Arabaa jirtanii fi biyya Ameerikaa fi Eurooppii keessa jirtan hundi keessanuyyu meesinlee dubbadhaa waan akka akkam wanni sinna soo waddanii mee dubbadhaa takka asaadhi eeshi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya hundi keessanuu nagaan kenna qilleensa kana sirraa gosoonni osoo amantii fi kutaa hin jenne ijoollee amantii biraallee ashamaan kutuunis hin jenna. Akkuma argitan aadaan babbareedanii faayamnee dhufneetiin jira. Akkuma argitan keessummaan keenya mana uffata aadaa kan akkuma argitan manni kuni mana micaa as wajjin dhaabbannu kanaati. Mana isaa maashaallah akkuma argitan uffata aadaatiin kan hin jirre jedheetiin hin yaadu uffanni aadaa feetan irraa jechuudha. Akkasumatti bifa isin barbaadaniin aadaa isin barbaadaniin akka isin barbaadanitti gatii wajjini gatiin illee mijaa ta'e wajjin inshallah isin biraan geenya akkasuma isallee nagaa gaafachuu danda'anii as gargaara. Akkasuma hordoftoota keenya akkuma argitanii uffata aadaa maashaallah dhugaa isinitti hime iddoo baay'ee keessatti uffata aadaa akkanatti bakka takka walii gahee akkana baay'ate kana argeetu hin beeku hedduu takka bakka hedduu takka namatti tola aadaa ofii jechuun aadaa ofii baay'ee guddisaa wanti hime. Ayyee akkuma argaa jirtu jechuudha manni kun mana uffata aadaa Abbaa Gadaa jedhama anammoo maqaan kiyya Abrahaami kunoo kan dhabdan hin jiru mana kana dhuftanii akkasuma jenna kuno kota mana isaa uffadha ittiin bareeda Adraasha Amadee Taaddasa Dabalee akkasii hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma argitanii uffata aadaa iddoo kana babbareeda jira bakka hin jiru anis akkasumatti kun uffata aadaa Harargee bareedduu aadaa bareedduutiin akkanatti bakka baay'ee tola jira dhugaatii uffanni kun baay'ee takka tolee baay'ee takka bareedee jira baay'ee maal akka dhisitu irraa murata akkasii baay'ee takka bareeda akka jedhee isiniif hin jiru hordoftoota keenya lakkoofsa as jala isinii kenna YouTube keenya kana jala seentanii uffata bakka isin barbaadan iddoo isin barbaadan akkuma amma viidiyoo isinii gadhiisee ture isinitti jechuudha bakka barbaadanitti uffanni kunniin isinii dhufuu danda'a uffata kana hin jenne uffata kunniintu jira qorii jira deebeetiin jaahii jira argitanii kunniin jaahii jedhamti wanni kadhadhaafaa itti godhanii akkana faayamtee argama akkan jennee isinii himnu hin jiru kan hunda argachuudhaaf lakkoofsa keenya achi jala isinii kenna akkasuma deebee fal'aanis jira fal'aanni jira kan warri marqa nyaachuu ni barbaadan qoriinuu as jirti fal'aanis kunoo aadaa isin barbaadanii isinii dalagamaa jechuudha Abbaa Gadaa barbaadanii Oromiyaa barbaadanii hin jiru isiniin jedha hordoftoota keenyaa koottaa bibbitadha. Akkasuma hordoftoota kiyyaa akkuma argitanii aadaan baay'ee babbareedaa asitti waan barbaadan argachuu dandeettanii wanna isinirraa hedduun takka hin jiru aadaan Oromoo faayaa Oromummaa keenya afaan keenya guddisuu qabna aadaa keenya guddisuu qabna isin jedhaa akkuma argitan koottaa warri kutaa barbaadan warri kutaa Abbaa Gadaatiin jira wanna kana jedhee isin kenninu koottaa akkasuma
Kan akan wa bisa sudah lihat ini tadi kota berbeda dan kota mendengar akan kemudian akan sama Kan katarame wadda jiru mo Umari. Umar mal Kota bita. Kota bita wadda. Wadda si wadda. Umar kota Bereda jira. Akka gartani lala. Beredu intala kenna. Lala ni. Salam akkam jirtu nagayatu nagaan keessan meeshaalee babbareeda aadaa keenya jira. Kota lala waan baay'ee jira. Kan gaafatanii dhabdanii waan feetan. Kota nu daawwadha. Wannan hukuman bisa kanaanis jirti. Deebi'ee ni abbaa gadaa kan keessatti waan hundumarraa abbaa gadaa kana baay'ee qaban. Wanta hundumarraa uffata Uffanni bareechitan uffanni simbareeche Gaka akkuma agartan kun amma aadaa uffata aadaa dura ka Harar isin agarsiisne amma gara Hararraan gara Baalee ceenee jirra. Baalee uffata aadaati. Uffata aadaa Baalee keessaa tokko kana yoo jenne haala kanaan miidhaginaan kan dalagamedha. Kabajamtootaaf daawwattoonni kenna bakka jirtanitti heeloo jechuun uffanni kun akka isin bira gahu afaan nagaatiin afaan jalalaatiin afaan kabajaatiin isin gaafanna. Kan dhiiratis kun akkana miidhagaa abrishoodha. Kun immoo rooza tuubiidha akkuma beeytanii iyyuu akkatti irraa miidhagaa jira. Mee hanga jalaatti gajje akkasiiti. Isinillee mee waan qabdanirraa uffanni kun akkam isintu uffata bareecha moo uffata isin bareecha? Uffata isin bareecha. Amillee sanuma jechuu barbaadetti. Akkas akkanaati. Markitan uffata aadaa Baaleetii akka dhiiraaf kadhalaati akkasuma ijoollee keessa wajjin kan dalagamu jira jaarsaaf jaartiin akkasuma obboleeyyanii fi hiriyyaan akka dalagatan uffata jechuudha. Eewa jidduun afaan sibaa. Kun immoo jaarsaaf jaartii yoo jenne jaalalleef jaalallee yoo jenne abbaa ilmaatiif haadha ilmaa ilma ofiis ni dalagama jechuudha. Ni dalagama. Isiniif qophaa'ee heloo jechuun bichaadha. Itti fufa aadaan. Nuti waltaane murree murteessine wayi fattisni baana yoo tuffachuu baanne yoo nuti waltaane murree murteessine wayi fattisni baana yoo tuffachuu baanne qubee afaan keenya barree haa barsiifnu. Abid. Ada wallo kamse ada ijoollee warqitu ijoollee warqitu qubee afaan keenya barree haa barsiifnu warra wallaalummaa dangabrummaa cirree haa darbinu dukkanaan duba ifa yaa ifa barree haa barsiifnu nama keenya maraa dukkanaan duba ifa yaa ifa barree haa barsiifnu nama keenya maraa. Ifandane tu
هدو نو كمسه وي وي كجلا بانو كان من سوسو